Yooyyaa ilmaan ayyaa isinin jenna shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kenna waan iddoo isin jirtanitti hunda keessanuu isin dhaqqabu isin jecha baga ayyaana irreechaa bara 2021 hunda kennayyuu itti nu gahee waliin itti nu gahee jechuu barbaada. Egaa irreechi bara 2021 irreecha injifannoo irreecha milkii fi irreecha bilisummaati. Irreechi kun uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qaba, kabaja guddaa qaba. Irreechi gaa ilmaan Oromoodhaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti bakka hundatti kallattii afraniinuu jiran walitti dhufanii wal ga'anii tarsiimoo kaa'atanii bifa qabsoo bocatanii walii galanii tokkummaadhaan kan kabajamuu fi kan ayyaaneffamuu fi imaammanni itti aanu yookaan ammoo qabsoon itti aanu maal fakkaata ka jedhus namuu dur jaarota darban keessattis miidiyaa fi teekinooloojiin jiraachuu baatu malee ka Harargee irraa dhufe, ka Baallee irraa dhufe, ka gartee giddu galeessa irraa dhufe, ka lixa irraa dhufe, ka ammallee kaabaa fi kibba irraa dhufe hundi isaa wal gahee zamana teekinooloojiin jiratti, zamana gartee wal qunnamtiin teekinooloojiin garaagaraan jiratti Oromoo wal gahee walitti dhufee qabsoo isaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu, aadaa isaa, duudhaa isaa, seenaa isaatii fi hambaalee eenyummaa isaa kana akkamitti akka tursiisuu qabuu fi falmaa mirga isaatiif qe'ee isarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uudhaaf falmatu tarsiimoo lafa kaawwatee ka waggaa tokko jechuudha. Maal hojjettanii maal dalaginee maal irra gennee ka jedhuu fi qabsoon itti aanu waaqa bara irreecha dhufutti bifa kamii qabsoo gaggeeffanna jechuudhaan uummanni Oromoodhaa akka jabatti itti fayyadamaa ture bifa milkiiti jechuudha. Har'as ammoo warroonni irreechi maal akka ta'e hin hubatin isiniif hin galin har'a yoo isin hin galle yoomuu isin hin galu abbaa feete ta'e amantaa feete deggare amantaa feete jala deemu. Irreechi akka feetetti fudhadhu fakkeenya godhadhuuti. Garuu Oromoon har'a sila qeerroon kaabaa kibbatti baadiyyaatti bakka jiru qeerroon Oromoodhaa wal gahee tokkummaadhaan uummata Oromoo mataa ol qabee diina uummata Oromootii fi mooraa diinaa raasee yaadatti buusee dhukkubbii sammuu itti ta'e jechuudha. Mootummaa biltsiginnaatii fi warroota nafxanyaa aadaa Oromoo, seenaa Oromoo jibbiinsi summaa warroota nuti nurraa qaban hunda har'a qeerroon biyyee isa nyaachise jechuudha. Warri kaleessa qeerroo cabsinee jirra. Qeerroo jilbiinsachiifnee jirra. Qeerroon bittinnaawee jira. Kan mallaqaan binnee jirra jedhanii miliyoona itti gannaqan qeerroon duruu bitamee sun qeerroo Oromootii miti. Qeerroo garaati. Katakkaa gabbayee karaa cufee hin beekne, katakkaa gabbayee wareegama kafalee hin beekne, kaarra mootummaa kana jala mootummaa kanatti galee jiru jechuudha. Qeerroon Oromoo isa dhugaa isaa haqaa haadha dirree gubbatti ija addunyaa duratti dhugaa isaa haqa isaatii fi haqa uummata isaa lallabee dhaamsa dabarse. Dhaamsa qeerroon bilisummaa Oromootii fi qeerroon Oromiyaa guyyaadhaan kanaa dabarsaa oolan hundi isa wanni Oromoo irraa alatti hafe tokko hin jiru jechuudha. Odoo har'a silaa guyyaa irreechi ayyaanni irreechaa kun hin jiraatini Oromoon har'a eessatti wal argee tokkummaadhaan sanuu handhuura Finfinnee handhuura Oromiyaatii fi magaalaa guddoo federaala Itoophiyaatii magaalaa teessoowwan dippiloomaatonni addunyaa imbaasileen fi teessoon gamtaan Afrikaa keessa jiru magaalaa guddoo Itoophiyaa magaalaa guddoo Afrikaa magaalaa ambaasaaddaroonni addunyaa keessa jirtu keessatti dirree gubbatti qeerroon gabbahee falmaa isaa dhageessisuun bu'aa faayidaa irreechi qabu irreechi meeshaa qabsoo uummata Oromootiif keessaa tokko akka ta'e uummanni Oromoodhaa hubachuu fi warri isiniin galin akka isinii galuu fi warri isinitti haguugamee jiru akka isinirraa banamu jechuudha. Odoo har'a irreechi kun hin jiraatin uummanni kun achitti wal gahee maqaa Jawaar Mahammad, maqaa Baqqalaa Garbaa, maqaa gammachuu ayyaana, maqaa hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi maqaa artistii Hacaaluu Hundeessaa haqa isaa dhabe diinaan ajjeefame dirree saaxilanii mootummaan kun mootummaa nama nyaata akka ta'e mootummaa dugugga sinyii raawwatu akka ta'e gabrummaan nu gahee jedhanii diidanii jaalmarroo gooticha bosona jiru faarsaa waraana bilisummaa Oromoo waboo faarfachaa oolan dhiichisaa oolan. Kun mooraa qabsoo Oromoo daranuu hagam akka jabaatee qeerroon hagam jaaramee qeerroon humna akkamii akka qabuu fi akka volkaanotti yeroo gabaabaa keessatti dhoowuudhaaf akka jiru dhaamsa guddaa miseejii jaba uummata Oromootiifis firaa fi alagaa fi diina kennaafillee miseejii guddaa dabarsee jira qeerroon. Akkuma beekamu bara darbee uummanni Oromoodhaa akka wal gahee irreecha irreeffanneef uggurri hamaan mootummaa abbaa irreetii fi mootummaa biltsiginnaatiin irra kaa'amee ture. Uggura irra kaa'ame san obsee dandamatee har'a ammoo dhiibee magaalaa senseenee akka kaleessa irraa
magaalaa Finfinnee irratti akka kaleessarraa gootota isaa faarfachaa qeerroo fi qarreen Oromoo bulloowwan isaanii faarfachaa jalmarroodha mootiin kenna abbaan kenna hoogganaan kenna pirezidantiin kenna jecha Jawaar Mohaammed hoogganaa kenna pirezidantii kenna mootummaa kenna jecha hidhamtoonni siyaasaadhaa haa hiikamanii jedhanii sagalee isaanii ta'an jechuudha. Har'a abbaan barbaade asirratti kan hirmaatan dhugaa dubbachuudhaaf qarree Oromoodha, qeerroo Oromoodha, beektota Oromoo warroota nu beeknu ka baratan doktoroota ijoollee yuunivarsiitii kiiloo 6 fi kiiloo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessa baratan ijoollee qaamaan nuti itti kaleenyaan beeknu hedduun isaanii warra dur silaa warroonni silaa bitaman jennee shakkinu hedduun har'a ka qabsoo kana har'a guyyaa har'aa gaggeeffame kana irratti bifa garaagaraatiin hirmaatan hedduutu jira jechuudha. Guyyaan har'aa kun guyyaa injifannooti. Guyyaa keessattuu maqaan Jawaar yaamamuun biltsiginnatti dhukkubbii hamaa ta'e taayee danda'a rifachiise daandilloon isaan qabee ayyaana irreecha irratti abbaa feete deeggar abbaa feete mormi ayyaana irreecha irratti mormi deeffachuu qabdu ilaal. Eessatti adeeffatu manni kun? Ayyaana irreechaa kaayoon ayyaana irreechaa biltsiginnaa dhaafuun galle. Warri akka amantatti fudhatu amantatti fudhachuu mala. Garuu sabni badhaan uummanni Oromoo guddaan kun ka kiristaanaa, ka islaamaa, pirootestaantii, waaqeffatan amantaa kamiirraayyuu Oromoon har'a wal gahee tokkummaadhaan birmadummaa isaa falmate, tokkummaa isaa falmate, nagaya isaa falmate, wareegama qaalii koffaleefsan bu'aa firii isaa mootummaan biltsiginnaa hajjaa godhee qabsoo jalaa bute afaan Amaariffaatiin, afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan isaaniif galu hundaan addunyatti lallabee hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'ee waraana bilisummaa Oromootiif hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo bosona jiran hundaaf sagalee ta'ee har'a akkanatti mataa ol qabatee qeerroon hin jira har'allee isinitti dhoof jira jedhee qeerroon gabbaa'uun isaa daranuu dheengadda hundi kenna akkuma beeknu waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan lakkaawaman ka dheengadda bosonatti eebbifamanii fi ka magaalaa agartanii jirtan. Har'a ijoolleen magaalaa keessatti har'a qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jirtu tun fuulduraaf bifa paaralaal ta'een waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan qabsoo bilisummaa Oromoodha akka saffisiisanii xumura gabrummaa kana itti godhanii mootummaa kana bakka inni irraa dhufetti deebisanii injifannoon teenna kaleessa bakka irraa meeqisanitti deebitee Oromoon biyya qabatee biyya isaa akka bulchu shakkii tokko illee hin qabu. Akkuma Jawaar Mohaammed jedhe Jawaar Mohaammed maal jedhe nun doorsisinaa jedhe nu onneenuu nu keessatti hadooddee jirti paaralaayis taatee jirti nu doorsisni homaa nun godhu ajjechaan homaa nun godhu Oromoon akka firii xaafiti cirracha Oromoon ajjeestanii fixxanii yoo tokko ajjiitan kumaatama dhufa yoo tokko ajjeestan miiliyoona dhufa jedhan laala hubadda waraanni bosona jiru waraana xiqqishuudha jedhanii yeroo isaan Oromootti cabsinee jirraa qeerroon jilbiinsachiisnee jirraa bittinneessinee jirraa qeerroon diigamee jira kana booda wanni takka hin jiru jedhanitti waraanni Oromootii fi qeerroon Oromoodha ji'oota takka keessatti waan silaa mooraa Oromoo kana daranuu gabbisaa mooraa bilisummaa Oromoo kana jabeessaa itichaa hamilee itti horaa hamileedhaa fi kaka'umsaaf nama kakaasu hedduutu dalagame hedduutu hojjetan waraanni bilisummaa Oromoo dheengadda kibba Oromiyaa Gujii keessatti eebbifamuun har'a qeerroon Oromoo hin jiraa hin bitamne garaadhaa fi miti qabsoon kiyyaa kaayoon kiyya garaadhaa fi miti mallaqaa fi miti koondomineemiidhaa fi miti qabsoon kiyyaa qabsoodhaan qabsaa'eef wareegamni an kaffalaa tureef obboleeyyan kiyya na biraa kufaniif birmadummaa fi bilisummaa fi danda'amtu walabummaadhaa fi kan jedhu dhaamsa guddaa miiseejii jabaa guyyaa har'aan kana mootummaa Itoophiyaatii fi warra gartee diina Oromoo ta'an firootan Oromootii fi akkasumas gartee alagaadhaaf dhaamsa jabaa dhaamsa cimaa miiseejii guddaa qabu qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoodhaa dabarsanii jiran jechuudha. Kun ammoo injifannoo caalu jechuudha. Kana Oromoon mataatti ol qabatee qomatti dhahatee deemuu qaba jechuudha. Har'allee qeerroo doorsisuudhaaf jecha mootummaan Abiy Ahmediin durfamu guyyaa kaleessaa hundi keessan akkuma beektan taankii matarayyaasa rasaasa gurguddaa sinaayifara waraana meeshaalee gartee konkolaataa sibiila uffatan hedduu bobbaasee dirree sanitti doorsisee onnee qeerroo cabsee akka qeerroon sagalee isaan dhageessifanne akka ummanni Oromoodhaan falmanne akka gartee ummanni Oromoo sodaatee nagayaan baheen galle
yookaan ammoo tinuu irreechuma Oromoo kana hokkaratti jijjiiruudhaaf shira meeqaatamtu kaleessa xaxamaa ture. Garuu shira jaraa sanis dursiisa isaa sanis odoon sodaatiin, odoon jilbiinfatiin, odoo harka kennatiin qeerroon Oromoo tokkummaadhaan eda guutuu odoon buliin odoon rafin halkanillee akkasuma bulee guyyaa har'aa kanallee sagalee isaa akkasitti dhageessisaa ooluun isaa kun saba keenyaaf ta'ii uummata keenyaaf waan bu'aa guddaa qabuu fi waan hamiilee nutti horu waan gartee mul'ata wayii nu agarsiisuu fi abdii fuuldurri keenya ifa akka ta'e dukkana keessa akka bahaa jirruu fi lafa bariisaa dukkanti ni hammaatti akka jedhan san keessa akka jiru uummanni Oromoo beekuu fi hubachuudha qaba. Qeerroon Oromoodha ammallee miliyoonaan jira. Miliyoonaan gahaa ol akka qabu kan agarsiise jechuudha. Qeerroon guyyaa har'aa kana qeerroo kallattii Oromiyaa afran irraa jiru dhufee qeerroo keessattuu Harargeerraa, Wallaggarraa, Shawarraa, Baaleelraa, Arsiirraa fi Oromiyaa kutaalee hunda keessaa akkasitti walgahee guyyaa har'aa kana ayyaana irreechaa karaa nagaatiin nagaan kabajatee irreeffatee tokkummaa isaa tarsiimoo imaammata qabsoo lafa kaawwatee akka volkaanotti guyyaa tokko dhoofu jirra. Nuquba qabaadhaa nuti arras injirra jedhanii hidhamtoota siyaasaa Oromoo hooggantoota isaaniitii fi qabsaa'ota Oromoo hunda isaanii Haacaaluu artistii Haacaaluu gooticha Oromoodhaa kan wareegameefis sagalee ta'uudhaan justice for Haacaaluu Firii Jawaar Mamma Baqqala Garbaa Jaal Abdii Raggaasaa Gammachuu Ayyaanaa fi hidhamtoota siyaasaa hunda dabalatee Amzaa Boraafaa jechuudha. Isaan kun hidhaadhaa bahuu qaban hooggantoota kennaa. Keessattuu Jaal Marrollee maqaa yaamuu fi maqaan Jawaar Jaal Marroo fi Haacaaluun beekan dina biratti hagam akka jibbaman hagam akka sodaataman har'a sun hundi ammoo uummata Oromootiif yeroo akkasitti gammachuu ta'u diinaaf ammoo dhukkubbii mataa mooraa isaanii kan hirriba dhooggu odoo maal dalanuu har'a uummanni Oromoo ammallee in jira. Qeerroon Abiyyi waggaa kuma takkaaf cabsee akkasii lafaan kaane godha jedhan qeerroon sabboonummaa qabuun tokkummaa qabuun tarsiimoo dur abbootiin isaanii hooggantoonni isaanii lafa kaanii sanirra dhaabbate ejjennoodhaan murannoodhaan kutannoodhaan cichoomina qabuun har'allee sabboonummaa qabu saniin irbuu saba tokkummaa uummata Oromootii fi Oromiyaa hegeree Oromoo irbuu kaleessa seenaa isa eegee har'allee kutannoo qabuun murannoo qabuun ejjennoo qabuun tokkummaadhaan bahee sodaa tokko malee taankii fi baankii Abiyyi hidhachiisee itti bobbaase san hunda dura dhaabbatanii moo'anii dura dhaabbatanii poolisii dura daawun Abiyyi daawun biltsiginnaa must go kana caala wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Biyya san keessatti abbaan fedhe godhuu danda'u qaamni fedhe saba fedhe irraa osoo dhufu taate namni akkana gabba'ee tokkummaadhaan mormatu hin jiru. Har'allee hidhaan ajjeesan hidhaan biyya ari'an Oromoon cirracha akka jawaa jedhisan kumaatamaan adiisan biyyarraa kumaatamaatu dhufa. Kumaatamaan har'a jaal gollichi galee nama tokkomi gollichi deenge galee wata jedhan waraanni bilisummaa Oromoo ka digirii qabu ka maastarsii qabu ka PhD qabu bifa takka dhaloota kennaa miti. Waraannummaan bilisummaa Oromoo akka dhaabatee hin beekne keessatti waraana akka silaa mootummaatti sadarkaa mootummaa yookaan sadarkaa biyyatti namni eebbisiisu odoo torbaan hin guutin gollichi gallaan waraana kuma 20 nagarree. Ammallee tokko keessaa luqqa'ee kaansarii tokko keessaa luqqa'ee kumaatama dhibbaatammoota arguuf deemna jechuudha. Kun adiidha waan qabsoo Oromoo keessatti baratame. Abbaan fedhe mooraa diinatti yoo gale kumaatamaan kan lakkaa'amu ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti gala jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Baga ayyaana irreechaatiin isin ga'e baga raantanii baga injifattanii injifannoo guddaadha kuni qeerroon Oromoodha galata guddaa qabdanii galanni keessan bilisummaa ta'u har'as qeerroon ka dur caala jabaa akka ta'e akka ka dur caala tokkummaa qabu akka ka dur caala tarsiimoo cimaa fi jabaa qabuu fi qabsoo gartee bifa tarsiimootiin bifa riisk minimaas gochuudhaan wal faana jechuudha waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal faana ittiin biyya san to'achuu danda'uu fi biyyattii san gara demokraasii gara walqixxummaatti ceesisuu danda'u irratti qeerroon akka bal'inaan jabaatee daranuu kutannoo fi murannoodhaan qabsaa'u abdii guddaa qaba. Kun waan hamilee nutti tolu waan gartee mataa ol nu qabe mataa taajee danda'aa fi mataa biyyii fi mataa Biraanuu Naggaa fa'aa mataa bilisiginnaa gaccabse jechuudha. Guyyaa kaleessa akkuma isin beektan nafxanyoonni irreechi kana booressuudhaaf yookaan ammoo irreechi kana imeejii intalatti kennuudhaaf durriyyee magaalaa Finfinnee walitti guuranii walitti qabanii tooftaa asiin dura iyyaarrattuu gaafa waraanni gaafa hooggantoonni bilisummaa Oromoo jaalladhu isaa fa'aa biyya galan
gocha akkasiisan har'allee raawwachuudhaaf kaleessa shira hedduutu ture. Shira ture kana hundaa qeerroon Oromoodhaa uummanni Oromoodhaa qarreen Oromoodhaa tokkummaadhaan gurmaahanii akka gurmuutti gurmaa'uudhaan waliin deemuudhaan wal to'achuudhaan wal quba qabaachuudhaan balbala kallattii Finfinnee hunda seenuudhaan irra aananii jiranii shira biltsiginnaatti fi shira Abiyyii fi shira Biraanuu Naggaa fa'aa guyyaa kaleessa kan jechuudha. Kun injifannoo guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Odoo gartee jeequmsi hin ka'in sagantaan kun bifa gaariidhaan eegalamee bifa gaariidhaan xumuramuun injifannoo guddaadha. Hagam takka akkasiin gootummaa qabdan, hagam takka akkasiin jabina qabdan, hagam takka akkasiin onnee qabdan kan agarsiisu onneen keessan onnee sibiilati. Qeerroo jajjabee akka feerroo isin hin jenne jirra. Galata guddaa qabdan saba keessan bira, uummata keessan bira. Ammas galanni keessan bilisummaa ta'u kan falmattu, kan gartee qabsooftu saba keetiif, uummata keetiif, ilmaan keetiif, Oromummaa fi Oromiyaadhaaf qabsoofta. Galanni keessan kan qabsoo keessan itti qabsaa jirtanii warra gama itti kafalaa jirtan kun rabbiin gaa yeroo gabaabaa keessatti isinii fi isin haqa keessan falmattanii fi hidhamtoota siyaasaa haqa isaanii irraa dabee hidhaman hundi hiikamanii biyyattiin sun gama dimokiraasii ceetee nageenyi bu'ee tasgabbiin bu'ee namu daldalatee bocatee qotatee akka galu abdii guddaa qaba. Ilmi namaa nagaan bahee nagaan galu ilmi namaa tokko akka namatti jiraachuudhaaf nagayatu sababa barbaachisa nagayatu dursa kun mootummaa nagaa labsuu miti mootummaa halkanii guyyaa dhaadannoo waraana duugaa sanyii rabshaa labsu. Kanaafuu ammoo qeerroon ambaasadara dimokiraasii ambaasadara nagayaatii fi ambaasadara walqixxummaa akka ta'e kana ragaa addunyaan guutuun hin beekti. Diinnis firris alagaanis nu beeka. Qabsoo akkamii akka gaggeessaa turre akkamitti akka mooniyaas gennee qabsoo kennaa hajjaak taatee hundi kennanii beekna. Kanaaf qabsoon itti aanu maal fakkaata ka jedhus gaa hayyoonni Oromoodhaa ka tarsiimoo kaanii qeerroon Oromoodhaa tarsiimoo kaawwatee hayyoota Oromoo wajjin tarkaanfii itti aanu akka itti fufuu fi voolkaanoon har'a magaalaa Finfinnee hora Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti dho'e kun akka kutaalee Oromiyaa hunda keessatti babal'atee wal ga'u abdii guddaas qabna jechuudha. Kanaaf galatoomaa dhugaa dubbachuuf miira keessan to'attanii wal to'attanii tasgabbiidhaan naamusa cimaa naamusa ilmi namaa qabne kennaa addaa rabbii isinii kenne naamusa qabdaniin tasgabbii qabdanii wal dhaga'uudhaan akkasitti tokkummaadhaan baatanii dhaadannoo keessan dhageessifattanii irreecha keessan irreeffattanii galtanii galatooma. Warri ammoo irra deebi'an mallee amma dhuftanuu jiraatan. Warri irreechi isin hin galin amma isin haa galu. Warri irreechi amantaa isinii fakkaate akka barbaadanii fudhadhaa. Garuu irreechi uummata Oromootiif misaa'ela uummata Oromooti. Kana beeka nuuf irreechi misaa'ela. Odoo har'a irreechi kun jiraachuu baate siitu uummata kana walitti qabee sagalee warra hidhameetii fi warra bosona jiruu fi qabsaa'ota Oromootii fi waa'ee birmadummaa dimokiraasii walqixxummaa fi waa'ee gabrummaa jibbine gabrummaa jedhanii akkasii sagalee ta'an kana siitu ta'afi miidiyaa marra teettee banadhu haase abbaan barbaadde. Garuu uummata Oromoo dhaabuu hin dandeettu qabsoo uummata Oromoo ugguruu hin dandeettu. Irreechi irree Oromootii yeroo jedhan irreechi irree Oromootii yeroo jedhan ummanni Oromoo katti walgahee tokkummaa isaa irree isaa itti agarsiifatu. Amantaa kamirraa iyyuu dhufe amantaa kamirraa warri irra irreechi sirratti sagalee isaa dhageessaa ture ka Islaamaa keessa jira ka Kiristaana keessa jira Pirotestaantii keessa jira Waaqeffata keessa jira amantaa kamirraa kutaa kamirraa gosa kamirraa hundu maqaa Oromootiin maqaa irreecha jedhuun walgahe sagalee isaa dhageessifate. Irreechi faayidaa akkamii bu'aa akkamii akka qabu kanarraa baradhaa. Ta fuulduraatiif ammoo of eeggadhaa. Wanni masinii kenneena nu maal isin jechuu barbaadna teessanuma oofadhaa. Ta Oromoo keessa seenina illaaqatina wajjin isin jechuu barbaadna. Abbaan barbaadde waan barbaadde jechuu dandeetta. Abbaan fedhe waan fedhe jechuu dandeetta. Garuu irreechi uummata Oromootiif maal akka ta'e kaarra nagariin kaarra argitee nu hubatiin I think yoomillee waan hubattu natti fakkaatu. Maaliif jennaan namni har'a Jawaarii sagalee ta'u jira bakka kamittuu bakka feetettuu jira tokkummaadhaan gabbaate jira waggaa meeqaa gejjirri jiran jettee Hacaaluudhaan namni sagalee ta'e jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda walitti qabiiti. Waa'ee gabrummaadhaa magaalaa handhuura Finfinnee Oromiyaatii fi magaalaa guddoo Itoophiyaa, magaalaa guddoo Afrikaa, magaalaa imbaasiin Ameerikaa, Raashaa, Ingiliis, magaalaa imbaasiiwwan Jarmanii fi addunyaa guutuun fi ambaasaddaroonni keessa jiran keessatti qeerroo yeroo isaa sagalee isaa akkasii dhageessifatu addunyaa guutuun ija maal itti akka laaltu beektanii? Mootummaan kun dhiibbaa siyaasaa cimaatu irra jira. Mootummaa kana daranuu qabaa qimmiidoon mootummaan addunyaa yookaan biyyoon ilxaa kun qaban daranuu akka itti cimsaniif qeerroon irra shoora guddaa taphatee jira.
shoora guddaa kana hubachuudhaan kana beekuudhaan ummata Oromoo qabsaa'ota Oromootii fi gartanii ajaan irreecha kana durallee osoo dhaabbachuu baattanii warroonni baay'een barbaadan mormuu dandeettan. I think wanni asiin jechuu barbaadeef yoo amma durallee dhagariin seenaa keessatti har'a gartanii jirtan. Akka dur warri amantiitti fudhattan har'a ammoo namni achi bahee sagalee isaa akka itti dhageessifate. Agartan kanuma jechuu barbaada. Irreechi irree kennaa qeerroon seenaa yeroo lammataatiif akkuma qeerroo akkuma gaafa bishooftuu gubbatti bilisummaa Oromootiif fakkeenyaaf mul'ata ta'etti har'allee bilisummaa Oromoo ta'isa dhumaa tagaa lammata gabrummaa nuti hin deeminetti akka nu adeemaa jiru argaa jirra. Egaa bilisummaan amma dhuftuun akka lammata gabrummaatti nu deebisne kan godhe ammoo waggaa takka kana keessa rabbiin kaansarii fi naqarshaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti warroota ta'an warroota qabsoo Oromoodhaa qancarsaa turan mooraa qabsoo Oromoo keessa taa'anii qabsoon tun akka fuulduratti hin tarkaanfanne gufuutti ta'an hunda rabbiin nu keessa gingilche dabarsee badhaama hin jiru bara Kamaal Galchuun jiru taree Galaasaa Dilboo taree Leencoo Lataa taree Leencoo Baatii taree Diimaa Nagoo taree obbo Abbaa Nagaa taree ammallee maqaa isaanii naa hima obbo Tuleeraa Adabaa ምናምን መቃ ጀራ ለኮተ ቢታ ድንገደለ ጎልቾን ኬሳ ባይ ነቀርሲ ካንሰሮን ጉርጉዶን ድድልቢን ኑኬሳ ኩታ ጅረን ጀቹ ዳሎኒ ጅጅረማ ከና ዳሎቱ ቁቤቲ ኒው ጄኔሬሽን ዱሪ ዋ ኢጃሩ እንደንደነ ኑጀላ ጎራ ቀብሳው እንደንደነ ጎራ ጅጅረማ ፊቱ እንደንደነ ወሬገመን ከፈለ ኑጀላ ጎራ እስኒ ፊ ብልጽግና ተቆማ ሞራ ዲነ ገልተኒሚ አኩማ ኦፒዲዮን ወሬገመን ማል ከፈልቲ ዮን ቀብሶፍቲ ቀብሶ ወጋሸኒ ከረከስ ነምኒ ተቆ ኦፒዲዮ ራዱየ ሙስጠፋ ተክቻ isayu galatan galchini opidio kam tore gama kafale opidio kam to qabsay isini fi warri biyya alaati qabbana barado baqattani galtanillen ijuma takkal silalla jechu kanaaf isin ammoo nu keessa yaa'uun nu qulqulleessitan nu xaliilchitan rabbitu maal nun jedhe ummata bobboorawaa kana wajjin qabsoo bilisummaa booroftuun dadhaminaati bilisummaa xaliila adii talammata gabrummaa jalatti isin deebisne wajjin isin bilisumsan nun jedhe rabbiin har'a ka Jawar gane meeqa jira ka Qeerroo gane meeqa jira kagartee har'a Oromoo ganee saba isaa ganee mooraa diinatti galee alagaa fira godhatee wajjin sirbaa jiru meeqa jira miliyoonan beena bar hunda siin beena garuu Oromoon ni injifata ni mo'aa irra aanna ka irra aannu ammoo tokkummaa kennan naamusa kennan obsa qabnuun ejjennoo qabnu murannoo qabnu kutannoo qabnuu fi tarsiimoo fi imaammata xurree gootonni kenna ka ganama nuukaan sanirra deemuudhaan bilisoomna jechuudha. Kana jechuun gootonni Oromoo fakkeenya hedduu nu ta'a akkuma gantuun jirtutti gartanii warri ammoo shinni garratti amantaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa dhagaa bu'uuraa uummata Oromootiif kahanii dabran. Islaama kiristaana jennee biyyaan baane Oromoo jennee baane numara bakka takka nuuf ta'a jedhanii shinni garratti dhuman beeziidha beeka dhagaa bu'uuraa lafa nuu kahan Oromoon akka amantaa waliin qoonne jechuudha. Isin galaa miti hundi isaanii kutaa fedheerraa amantaa fedhaa qabatanii addaan baanu jedhanii akkasitti tokkummaa Oromoo dhagaa bu'uuraa lafa nuu kahan har'as ammoo dhagaa bu'uuraa san qabannee tokkummaa qabannee bilisummaa keenya saffisiisuudhaan ni moonanii injifannaa kaarraaf jedhe asumarratti isinii goolabaa jabaadhaa Qeerroo amileetti nu horaa Qeerroon ammallee jira Qeerroon onnee sibiila jajjabina kafeerroo ni jira ammallee onneen isaa humni isaa jabin isaa ciminni isaa kadur caalaa akka jabaate kan nutti mul'ise galatooma akkanuma jechuu barbaada bal'inaan gaa walitti deebina har'aaf ammoo kanuma isiniin jechuu barbaada nagaa keessanaa jedha galatooma.